السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجيا فيادا جرتو نجيني بدأ سنين جتة وردفتوني يوتيوب channel نافي في قدير وجا رانتنا أكما بيكمو أوبليتي تاني artist نسرا قرصم بيا كايرو خيستي أكمل ريبا مولان ثمامون في أكسوما ونقرتي إنت لدوبرتي إرتي راوتشون همالة إرتي راوتا مترو أكيسين جتوتي نمشانيتو نتومي namni shanan kun mana kiyya ana dukaanatti yookaan biqaalatti biyya kana biyya nu jirruu fi biyyoota arabaa adda addaa keessatti yeroo waa bitachuu deemtu namaan hin mari'attu yoo keessattuu suuqni mana kee jalate yookaan fakkeenyaaf mana angalu imaaraan angalu jalatti yoo gartee suuqiin yookaan biqaalaan xiqqoon takka suuqiin xiqqoon takka jiraatte gadi baheen bitadhaa jechaadha. Waan kana uumama jee waan itti ilmaamu hin qabu jechaadha. Kana dura garuu akka gartee dubbatanitti yookaan akka Isaaq Zeenuu barreeffama isaarratti jeetti Nasraan kana dura edellee bilbilte namaani wallole naan jettee turte namaan akka wallolte na himtee turte ganama kanallee hidhamtee akka baate na himtee turte jee natti himtee sambooda biraa irrafee maaltu akka uumame kun hundinii uumama jeetti siyyaanni jee artistii Isaaq Zeenuu Facebook isaarratti barreessee ture jechaadha. Xiqqoo turree amma oduun guyyaa har'aan tana hunda toora asrii booda deemaa ture ilaa ammatti gartee ammaan tana xiqqishoo namni obsa fi yookaan gartee amanamummaan tokko ammaan tana dhufaa jira malee kana dura namoonni baay'een gaddaa fi miira adda addaatiin dubbachuutti jiran maaliif sababnis waan kanaatis maal juu warroonni gartee artistii Nasraa Gursum bira jirtu kunoo akkana jaan eenyu aktivistiin aslii onnee sabaa yookaan Ali Abubakar mana kiyya jirti gartee Nasraa Gursum mana yaalallee waan kafaltu dhabdee naa dhaqee irraa nuutu dhaqee baasee ammaan tana dooktarilleen bakka kophaatti baasee nuu dhaqee baasee jechaa jira mee irraa maal akka inni juu haa dhaggeeffannu obboleessa keenya Aslii Onnee Sabaa. Biyya nama jirra akka isiin himtutti qaamni tume kun qaama qindaawee isiif rabbi isiitu beeka nama isii tume kana. Isiif rabbi isiitu tume maqaa jaraa bifa jaraa sirriitti addaan baafachuuf achiin antakka mataa kana keessa nadhaaniin kufee jette mataa kana falaxamte kallacha kanatu falaxame garaa kana keessallee baay'ee miidhamte baay'ee tokko dhukkubsatte. Already anama waan jechuu barbaadu Nasraan tumamteerti tumamteerti miidhamteerti miidhamteerti dhiiga irraa bu'e mataa falaxame kallacha kana addaan falaxe intala dubartii. Akka isiin himtutti nama shanii oli namni isin yeroo nama shanii oli namni gurraachi lama barbaadan yeroodhaaf mana Aslii jirti mucaa gurraacha Facebook kana nama rabsu Aslii jedhanii tokko mana isa jirti yoo dhimma biraa dhimma addaa walirraa qabaatanii wal arrabsisan saniif isiniif rabbitu beeka yeroodhaaf ammaaf na bira jirti mana kiyya jirti kophaan galleeni nama hedduu wajji fuunee galleeni. Gaaddiseen nu bira jirti beetiin nu bira jirti abbabaan nu bira jira artistoonni hiriyoonni isii artistoonni biyya kana jiran Oromoo hedduun nu bira jira ijoolleen Oromoollee Maadiin faa Saadan faa ijoollee hedduu warra maqaa dha'uu hin beekne maqaa isaa hin beekne ijoollee hedduun nu bira jira Biiftuu Usman faa nu bira jira soo kanaaf nama hedduu kanaaf obboleetti teessanii biyya baqa keessa hojii jirtanii warri biyya kana jirtanillee gaafadhaanii jajjabeessanii maal taate. Maal situme jedhaanii gaafadha namoonni kun immootu okay ga obboleessa namoonni kun wal immootu warroonni biyya biraa jirtan yoo isii lakkoofsiin beeytanii Facebook isiin beeytanii baay'ee takka si galatoomfannaa hedduu takka nuuf galatoomi siin jenna. Obboleessa keenya Aslii Onnee Sabaati. Aslii Onnee Sabaa galatoomi siin jenna. Akka artistii Nasraa Gursumirraa gartee ganaa inshallah dhageenye isaa hafeesi. Amma garuu wanta kana namoonni hedduun yaada shakkii qabu uumamaa jiru. Artistii Nasraa Gursum walluu isii keessatti walluu warraaqsaa baaftee turte. Gaashiree cabsuu uumama maneedhaa cabsinee hooggantoota keenyaa baafannu waan juucha keessatti uwwitee turte. Tarii kanaafi. Tarii mungkin fakkeenyaaf warreen baasillee namatti godhee kana godhuu malaa mungkin gartee namoonni hin beekamu jechuudha. Kana Allahu a'lam.
eenyu kawaan kana godhu rabbii beekaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya namuutu bakka jirrutti obboleettii teenya tana cinaa dhaabbannee wallaannannee eenyu keessiitume dhiigasii akka baafnuufiin asumaan isinitti dhaama. Nagayaan naa turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.